Akkam jirtu barattoonni kutaa 9, kutaa 10, kutaa 11 akkasuma barattoonni qormaata biyyoolessaatiif qophaa'aa jirtan. Qormaata biyyoolessaa chaapteriidhaan qoqqoodnee hojjechaa jirra. Guyyaa irraa kana kan bara kanaa kutaa 9 keessaa duwwaa kan ba'an gadi fageenyaan ni ilaalla. Barattoonni hamma ammaatti yuutuubii kanaaf haaraa taatan please subscribe gochuudhaan maatii kana guddisnu. Akkasumallee Telegram channel keenya join gochuudhaan gaaffilee garaagaraa akkasumas short note garaagaraa argachuu dandeessu. Private classii kutaa 9 kaasnee hanga 12tti jiran barattoota barsiisaa jirra. Barattoonni private classii barbaadan karaa keessaa quunnamuu dandeessu. Gaaffii tokkoffaan chapter 1 keessaa ba'ee kutaa 9 old curriculum chapter 1 keessaa ba'ee let R be rational number and T be rational number. Which of the following is always an irrational number jedha. R'n rational number ta'ee T'n immoo irrational number ta'ee warreen kana keessaa which is always irrational number kan ta'e kam jedha. Kana jechuun we must find which expression is always a rational number. Mee ilaallu. Maal jedha like 1 plus r. R'n immoo rational number dha. And the radical of 1 plus rational number. Maal ta'a kun? Fakkeenyaaf mee r'n keenya 1 ajennu. And the radical of 1 plus 1 which is radical 2. Okay, radical 2 is a rational number. Rational number. Otoo r'n sadii maal ta'a? Like and the radical of 1 plus 3 which means radical 4. Radical 4 immoo lamaan ba'a. Lamaan boo rational number ta'a jechuudha. Kanaaf it's not always be a rational number hin ta'u yeroo hundumaayyuu. So deebii keenya hin ta'u jechuudha. B ilaallu. B maal jedhaa? R times T which means rational number times irrational number. Okay, rational number times irrational number is equal to fakkeenyaaf rational number hin gaafa 0 ta'u 0 times irrational number, for example radical 2 is equal to 0 which means rational number. Okay, rational number times rational number inni rational number ta'u gaafa maal ta'udha? Gaafa 0 baay'atu jechuudha. Okay, so not always rational, not always irrational. So deebii keenya hin ta'u jechuudha. C ilaallu. C maal jedhaa? Rational number plus irrational square. Fakkeenyaaf T radical 2 jennu. So T square means radical 2 square which means 2 is rational number. Okay, so rational number plus irrational square gaafa goonu can be rational but so not always be a rational number. Yeroo hundumaa irrational number hin ta'u jechuudha. Yaa kun lakkoofsuma bakka buusnee check gochuudha. Baay'ee kan ulfaatu. D ilaallu. Rational minus rational number. Fakkeenyaaf 4 minus radical 2 maal ta'a? 4 minus radical 2 ta'a. Rational number minus irrational number is equal to irrational number always. Always irrational number ta'a. Because subtracting an irrational number from rational gives always irrational number ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa. Kun immoo chapter 2 keessaa ba'e. Okay, if R1 and R2 are roots. Akkuma beeknu quadratic equation rootii lama qaba. Okay, rootii lama qaba.
So if R1 and R2 are roots of the question 3x squared plus 9x plus 16 is equal to 0, which one of the following is true jira. Conceptiin baay'ee isin fayyadu. Vietnam's formula kan jiru jira, which means sum and product root of vector kan jiru jira. For ax square plus bx plus c is equal to 0 with root r1 and r2. Okay, root r1 fi r2 dhaaf sum of Vietnam's formula, which means root 1 plus root 2 is equal to minus b over 8 ta'a. Okay, kuni sum of root jedhama. Akkasuma r1 times r2 is equal to c over a, like which means ax square plus bx plus c keessatti r1 plus r2 is equal to negative b over a, r1 times r2 is equal to c over a. Akkasuma r1 square plus r2 square is equal to b square minus 2ac over a square. Okay, warreen kana sadan irraanfatina. Akkasuma 1 over r1 okay, iddoo kanatti barreessa. Akkasuma 1 over r1 plus 1 over r2 is equal to negative b over c ta'a jechuudha. Vietnam's formula jedhama. So warreen kana keessaa kan dhugaa ta'e halaallu. Warreen kana keessaa kan dhugaa ta'e halaallu. Okay. Kana isin balleessaa. Isin kana please nootii keessan gubbaatti qabadhaa. Nootii keessan gubbaatti qabadhaa. 1 2 3 4. Okay. R1 plus R2 is equal to negative b over a dha. B'n 9 ta'a. A'n immoo 3 dha. C'n immoo 16 ta'a. So R1 plus R2 means negative 9 over 3, which means negative 3. R1 plus R2 3 jedha. Kun hin ta'u negative 3 ta'uu qaba jechuudha. Okay. Product rule halaallu. R1 times R2 is equal to C over A. C over A means like 16 irra 3e. R1 times R2 is equal to 16 firuu 3e. As keessa hin jiru. Kunis deebii hin ta'u jechuudha. Okay. Sadaffaa R1 square plus R2 square is equal to b square minus 2ac over a square. 9 square minus 2 times 3 times 60 over a square means 9 square. I mean 3 square, which is 9, is equal to Kumalta 81 minus 2 times 3 6 times 16 96 over 9. So 81 minus 96 means negative 15 over 9. Negative 50 over 9 means by 3, negative 5 by 3, 3. Okay, negative 5 over 3. Kunjira jadi deebii ta'a jechuudha. Negative 5 over 3 deebii ta'a jechuudha. Kun immoo chapter 3 keessaa ba'ee kutaa 9 chapter 3 further on sets kan jiru keessaa ba'ee which one of the following set is the symmetric difference? Symmetric difference A, symmetric B of the sets A injira set A 1, 3, 5, 6, 8, 10. Set B 2, 5, 8, 11. Okay. Maal jedha?
which one of the following set is the symmetric difference? Symmetric difference in ishii kanadha. Symmetric difference jechuun A symmetric, B means A union B less A intersection B jechuudha. The union of the set A and the B without the common element. Common elementiin alatti yookiin immoo intersection B dhaan alatti warreen A union B ta'an qofa jechuudha. Okay. Kana hojjennu set of n 1 3 5 6 8 10 dha. Set of B immoo 2 5 5 8 11 ta'a. Sababiin ani 5 fi 8 maarkii biraatiin barreessee fi common waan ta'aniidhaaf. Okay, 5 fi 8 commonidha. So intersection B is 5, 8. Okay, so A union B barbaannu 1 2 3 5 6 8 10, 11. Warreen kana keessa 5 fi 8 malee warreen afanii A symmetric B ta'a jechuudha. The answer will be A ta'a jechuudha. 1 2 3 6 10 11 ta'a jechuudha. Kun immoo chapter 5 keessaa ba'ee geometry and measurement kan jedhu keessaa gaaffii 3 ba'e. So ilaallu. Which of the following is the measure of an exterior angle of 10-sided regular polygon? Polygon jechuun saayidii walqixaa fi aangilii wal kan qabu hundisaayyuu polygon ta'a. For regular polygon of any sides, each exterior angleedhaaf formula of each exterior angle is equal to 360 degree over n. Each interior angle n minus 2 times 180 degree over n. Okay. Akkasumallee central angle, each central angle. Each central angle fi each exterior angle wal qixxira yeroo hundumaayyuu 360 degree over n jechuudha. Okay, isaan kana akka irraanfanne jechuudha. Warreen kana sadan akka irraanfanne. We ask to find the measure of exterior angle of n-sided regular polygon. N qabna. N is 10 units. So we use exterior angle formula. I hope you remember this formula. For exterior angle formula is 300 degree over n. Okay, so 300 degree over n means 10 is equal to 36 degree ta'a jechuudha. Yaa kun kanaan badii 36 degree ta'a jechuudha deebiin keenya. Okay, yeroo hundumaa gaaffiin akkasiin ba'a. Chapter 5 keessa ammas waa'ee maalitii waa'ee geometryiti. Kun I think 5.5 jira natti fakkaata. 5.5 waa'ee perimetry, waa'ee hypotenuse naaman warreen jedhaman ni jiru. Isaan saasiiraan. Okay. Triangle of ABC. Triangle ABC kennamee jira. AB fakkeenyaaf kun ABC yoo ta'e A B C yoo ta'e AB means asii kaasee amma asii jechuudha, which is 10 units. BC means asii kaasee amma asii jechuudha, which is 40 units. AC means 8 units is given. Then the area of triangle gaafate. What is the area of triangle? Egaa lafa kanatti
Heron's formula, which means semi-primitive times semi-primitive minus side of A, which means side of A means like 10, or B, A semi-primitive minus side of B. Okay, akkasumallee semi-primitive minus side of C. So easy kuni Heron's formula jedhama. Kuni area jechuudha. Dursinee what is semi-primitive? Semi-primitive means the summation of this all divided by 2. Summation of A plus B plus C over 2, which means 10 plus 14 plus 8 divided by 2, which means 32 over 2, which means 60. Okay, so S is equal to 60 arganneerra. So formula is 16 minus, okay, 16 times 16 minus A. A is 10. Okay, 10. Akkasuma semi-primitive, which is 16 minus 14. Okay, ammas semi-primitive, which is 60 minus 8. A is equal to square root of 16 into 4 into 2 into negative 2. Okay, and the radical of 256.6 ta'a jechuudha kun. Kun immoo square root jala gaafa maal ta'a? 16 and the radical of 6 ta'a jechuudha kun. Deebiinsaa D ta'a. Deebiinsaa D ta'a jechuudha. We asked to find, kunis chapter 5 keessaa ba'ee, the radian measure of an angle 120 is equal to, we find the radian. Now, to convert degree to radian, we use radian is equal to degree times pi over 180 degree. Okay, akkasumallee to convert radian to degree, to convert radian to degree dhaaf immoo radian times 180 degree over pi ta'a jechuudha. To convert radian to degree. So degree qabnaa, degreein keenya 120 dha times pi over 180 degree. Kun kanaan badii, so by 2 maal ta'a kun? By 2 6 dha, by 2 9 dha, by 3 2, by 3 3. So 2 pi over 3 ta'a jechuudha. 2 pi over 3 deebiin keenya C ta'a. Kun immoo chapter 6 keessaa ba'ee, which means statistics and probability kan jiru chapter 6 keessaa ba'ee gaaffii isaanii haa ilaallu. Which of the following is the variance of the given data? Variance akka barbaannuuf nu gaafate. Okay, so variance yaa'u formula qabaa. Formulaan isaa variance square dha kuni. Variance is equal to summation of each value to 3, which means each value x jedhama akka buusna minus mean value, mean isaanii jechuudha. The whole square over n. N immoo number of term ta'a jechuudha. So dursinee minimii haa barbaannu. Yaa'u mini jechuun summation kana divided by ammamanti isaanii. Summation 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7 over 1 2 3 4 5 jechuudha.
Okay, kun maal ta'a? 2 plus 3 5, 5 plus 9 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 plus 7 21 over 5, which means 4.2 ta'a jechuudha. Miiniin keenya 4.2 ta'a. So miinii arganneerra amma. Formulaa keessa buusnee variance barbaannaa jechuudha. So variance square is equal to each value, which means 2, 3, 4, 5 ta'a jechuudha. Maali kuni? Summation of each value 2 minus the given mean. Miinii keenya miinii 4.2 the whole square plus 4, I mean 3 minus 4.2 the whole square plus 4 in 4 minus 4.2 the whole square plus 5 minus 4.2 the whole square plus 7 minus 4.2 the whole square over the number of terms 5 ta'a jechuudha. Okay, kana gaafa hojjettan maal ta'a? 4.8 4 plus 1.44 ta'a plus 0.44 plus 0.64 plus 7.84 over 5 square is equal to 14 over 8 over 5 ta'a 2.96 ta'a jechuudha. Ammas waa'ee staatistiidhaa fi waa'ee probabilitytu ba'ee maal jedhaa? Which of the following is true about the arithmetic mean of the given data? It can be used for qualitative data hin ta'u. Arithmetic meaniin qualitative yookiin immoo quality osoo hin taane quantitiidhaaf fayyada. Okay? It can be obtained even in the absence of some of the value in the data. Hin ta'u kun. It is affected by extreme values. It is true. Okay, it is true. There can be two means of the given data. No. There can be only one mean. There can be only one mean value for the given data. Okay. Kanaaf deebiin keenya C ta'a. Kun A dha, B, C, D dha. Kun C ta'a jechuudha deebiin keenya. Kun chapter 7 keessaa ba'ee, which means vectors in 2 dimension kan jedhu keessaa chapter 7 keessaa ba'ee, if vector A 4, 3, 2 and vector B is given 1, 2, negative 3 is given are two vectors in the space. Yaa'u kuni x dha, y, z kan jedhee fi coordinating gubbaatti sadii qaba waan ta'eef x, y fi z waan ta'aniif jechuudha. Space jedhama. Then which of the following is not correct jedha. Kamtu as keessaa sirrii miti jedha as keessaa. A plus B ilaallu 4 plus 1 is 5, 3 plus 2 is 5, 2, 2 plus negative 3 is negative 2. It's correct. A plus 2B means like A jira. A meeqa 4, 3, 2 plus 2 times B means like 2 times 1, 2, 2 times 2, 4, 2 times negative 3, negative 6. Okay. Kan 4 plus 2, 6. 3 plus 4, 7. 2 minus 6 minus 4. Kunis hin ta'a jechuudha. Kunis hin ta'a. B minus A means like B minus A means 1, 2, negative 3 minus 4, 3, 2 ta'a jechuudha. 1 minus 4 negative 3. 2 minus
3 -1 -3 -2 -5. Okay, kanaaf isinis intaa jechuudha. Yaa'u diin ta'u bakka maaliif hundi isaayyuu deebii waan ta'uuf diin ta'u jechuudha. Yaa'u isin godha. Chapter 7 keessaa gaaffii lamatu ba'e. Gaaffii kana akka hoomworkiitti hojjettu jechuudha. Barataan hojjetee dursee koomantii boos irratti poost godhe kaardii abbaa 50 badhaafamaa. So please gaaffii kana shaakalaa. Barattoonni amma ammaatti please subscribe godhaa. Gaaffilee akkasii wajjin ni hojjenna. Okay. Barattoonni private classii barbaadan karaa keessaa na quunnamaa. Okay. Qormaata biyyoolessaa bara 2000 kaasee hanga 2017 jiranii chaaptariidhaan qoqqoonnee waan isin hojjechiisnuuf akkasumallee gadi fageenyaan qormaata irratti xiyyeeffannee waan isin barsiisnuuf baay'ee fayyadamoo taatu. Keessumaa barattoonni kutaa 12 qormaata biyyoolessaa fudhatan baay'ee isin fayyada waan ta'eef baradhaas ni jenna. Nagaan ta'a.